birrii kee kuma 150 galteera. Reesitii si ergeeraannaa. Kanaafiyyuu baay'ee si yaadeera. Maasin jedhu. Hojii natti fakkaachaa hin jiru. Kanarraa nan beekta Ramadaani baay'ee ulfaata hojiini. Atis narraa baqachaa jirta. Lafti irratti dukkanooftetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Subraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin biraa galatu. Arraan tana waan dabre isin yaadachiisuuf jechuudha. Maaliif waa'ee gartee gaafaan jalqaba Dubaay deemee achitti gartee waan biraa keessa galee dhufee jiraas deebi'ee sanii wal qabatee jechuudha. Hordoftoonni kan gartee warri viidiyoo jalqabaa hin daawwatin waan dabre jechuudha. Quba hin qabne irraa hin beekne viidiyoon gartee kan dura gadhiisee daawwadhaadha. Arraa immoo gartee waan hin qabadhe dhufe obboleettii teenyisanii ani gartee bilbila gartee hin cufanne namaan walitti bu'ee maal jiru dhiyeessitee turte jechuudha. Garallee hin godhanne wanni jaamee hundi sun sobaa jettee jechuudha. Hiriyaa isiidhaa gartee gaafadheen ture. Jalqaba irratti osoo gartee haasawaa isin hin baay'isne sagalee kana dhageeffadhaadha. Viidiyoo laayik shar godhaa namoonni gartee haasuu biraa sabskiraayib godhaatii maayitaadha. Hanga dhumatti wajjin ture. Assalaamu alaikum Iyyaasuu akkam nagaa keetti jirta jiruun jireenya hunduu nagaa ana bira Rabbiif haa galatu hunduu nagaa akkamii Ramadaan soomanni akkamii jajjabaattaa baddee baay'ee baddee maataatii baddee innaa birrii kee kuma 150 si galteera. Reesitii si ergeeraannaa. Kanaafiyyuu baay'ee si yaadeera. Maasin jedhu. Hojii natti fakkaachaa hin jiru. Kanarraa nan beekta Ramadaani baay'ee ulfaata hojiini. Atis narraa baqachaa jirta. Lafti irratti dukkanooftetti. Please utuu natti haasoftee na dubbistee walitti araaramne maal sitti fakkaata? Innaa birrii kuma 100 immoo hin hafa. Isa immoo ayyaana Ramadaan baasee si ergaa. Waan hundumaaf ifatti baay'ee akkanatti qabamtu barbaadu. Baay'ee si jaalladhan beekta. Akkasi jaalladhu sirriitti beekta. Ramadaan makanarra ilaalitti hafuunaa jedhee walitti doolaaramne natti tolaa sin jedhaa. Baay'ee si jaalladha, baay'ee si kabajaa. Innaa baay'ee si yaademu. Mee walitti araaramnu dhiifama naaf godhiiti. Kun dhageessan akkanatti jechuudha. Ani amma hiriyaa sillee gaafa hiriyaan sidhaa immoo dhibbaan dhibbatti jechuudha akka soobdunatti miti hiriyaan sidhaa. Sagaleetti jigartee ol hin baasin hangatte. Hiriyaan isiitti gartee wajjin dalagan jechuudha. Obboleessi gartee isiilleen ifi inni mataan isaa gaafate jechuudha. Wanni jiraanuu jirte jechuudha. Almeen bakka sagalee sidhaa ol hin baasin naan jenne inni leeni wanni jiraanuu jirte jechuudha magaalatti. Garuu ani Ramadaana soomana dhiifama godheef hin jiran. Dhiifamni karabbiitii bar rakkoon qabu. Dhiifamni karabbiitii rakkoon qabu. Dhiifama godheef hin jira. Unkaan gartee isii dhiisii nama gartee nama ajjeeseewu rabbi jecha bar dhiifama nu gootaaf bar. Nama gartee nama sirraa ajjeesee jechuudha. Dhiifamni gootaaf. Nafsiyyaan isiidhaa jechuudha gartee bololtee waan biraa keessa galuu mala. Saniif rakkoon qabu dhiifama godheef hin jira garuu tokkoffaratti maallaqa gartee 250 liqeesseef jechuudha. Namoonni hedduun gartee ati gowwaadhaa akkamitti gartee maallaqa kana hundi gartee liqeessaaf nan jenna. Ati gowwaadhaa nyaadhamtee jirta lakki. Ani jalqaba dalagaadharaa wal barree haadhashii akkuma gartee viidiyoo jalqaba isiniif waraabee ture gaafa jalqaba isin waraabee ture harmeessidha gartee magaalaa Finfinnee dhufu turte sanin gartee gargaaraa ture jechuudha. Akkasitti akka tasaa mana ijaaraa turte iyyoon tun. Mana san gartee nama waliin bu'anii maallaqa xiqqaadha mana isiidhaa sanii irraa fudhachuudhaaf kan sanii maallaqa hangana fideeti mana hankee siif dhiifnaa jedhanii jechuudha. Maallaqni yeroo san jalaa irrate. Ani yeroo sanii gartee harmeen isiidhaa gartee na dubbistee isillee na dubbistee maallaqa gartee hangaa nurraa irrate itti nu guutii takka namarraa nuuf laalee jettee harmeen isiidhaan baay'ee gartee nama rarrate jechuudha magaalatti. Yeroo san 250 kanneef amma ji'a 8 taana jirraa naannoo san geenye jirra. Achi booda arra boru osumattu guyyaanis ni fiigaa gartee maallaqa san kafalanii manilleen gartee hafee fi amma mana sanii harmee isiitu gartee keessa galaa jira jechuudha.
Ani yoo gartee deebiste khayruman dalagachuu bakka wal magaalatti alhamdulillah 250 irraa 250 na argatee jirti. Rasiitillee gartee na argatee jirti. Kan ammoo sagala kuma dhageessaniifin isiniif fidee jechuudha. 100tu bira naaf jechuudha. Inshallah 100 gartee rabbiin gartee irraa naaf haa baasu ni ba'a. Rakkoon qabu inshallah naaf ba'e. Maallaqa hiyyarraa sodoon qabuun. Naaf kanatti jee abdiin qabaachuu inshallah rabbi irraa. Harmeessillee gartee nama gartee warra baadiyyaa kun beekta miskiina. Ani harmeessidha akka harmeetti jetti ilaala. Arras borus harmeessidha akka harmeetti jetti ilaala. Isiin ammoo gartee waan irratti hojjette an dhiifama godheef hin jira garuu walitti deebinaa maaloodhaa fakkeessuu kana gartee nu bira hin jiru. Arras borus ani yoo gartee rakkina qabaatte achumatti rakkina sii furuuf ni yaala. Kan sanachi ammoo irra dibaan kun hin ta'u. Ani nama gartee asii Dubaayitti wacina baasisistee jechuudha. Wacina baasisistee achi dhaqee achitti bilbila cufattee jechuudha. Laalame bilbila cufattee cal. Ani silaasoon gartee nama gartee magaalaa hin beekne ta'e waan biraa keessa gala jechuudha. Isin bilbila cufannaan an achiin firraa kalas abdii muradhee achumaan gartee biyyattii magaalaa daawwadhee achiin gartee hojii biraa laale. Inumaatu sammuun tiyya na boqottee sammuun tiyya gartee raaheessee waan baay'ee gartee irraanfachiisee as deebi'ee jechuudha gara alhamdulillah. Osoo gartee tikeenna kan gartee jalaa hin gubatin. Sanuu fiizaa gartee yeroo ammaan tana fiizaan Dubaay qaalee jira. Ulfaataadha ni beektanii argachuun jechuudha. Kana wacii hunda baasee achi dhaqee isin akkasitti shiraan irratti yaaddee jechuudha. Maal jetti namaan wali bu'ee maal ta'etti ni sobdii jechuudha. Hiriyaansiidha. Nama biraa jaalattee garaa qabdii. Gara godhattee jaana jechuudha. Sawwaanuma jiru gartee wanni jiramu jirti. Gangaalee hin beekne laalam. Almeen wanni jiramu jirti. Ani kana booda anaa fi ati walirraa obbolummaa ta'e malee walirraa gartee homaan qabnu obboleetti. Duranillee gartee walirraa homaan qabnu bara. Ani gartee waan kana mirkaneeffachuun qabaa jeetiin gartee achi dhufe hin taane bakka si dabre hireen carraan si dabre jira. Saniifuu ani kana booda na biraa homaan qabdu jechuudha. Na biraa gartee bakka hin qabdu. Salaamtaa malee nagaa malee na biraa bakka hin qabdu jechuudha. Garuu ani gartee dhiifama si godhan jira. Kana booda ka wajjin jirtu wajjin gartee ka gartee qabdu wajjin yoo hin qabaanillee ka biraa wajjin waan feete oofachuu dandeessaa jechuudha. Garuu harama hin ta'in irraanfatanii maallaqa gartee 100 hafe akkanaa deebistu abdiin qaba. Kan kanarraa hafe kana booda as deddeebitee maaloo achumatti narra dhaabiinsi hin jennu. Yaanna kiyya kana isinillee gartee hordoftoonni keenya koomentii keessan barreessaadha. Wanni gartee anjee kuni sirri moo sirri miti. Murtiin gartee murteessa kuni sirri moo sirri miti. Isinillee gartee koomentii keessan barreessaadha. Yaada keessan barreessaa. Kan kanarraaf immoo ani immoo waan hin gartee itti balleessin qabu jechuudha. Nama gartee biyya namatti nama yaamee nama gaana dhiisii nama gartee bakka beektu jechuudha. Ganda biyyatee keessatti ganda keessatti gartee baallama si qabee si yaamee hosinjee manatti hosinjee yookaan immoo hoggaa dheeyxee hulaa cufatee bilbila cufatee achiin bade maal jettan baay'ee si aarsaa jechuudha. Gantuudha si aarsaa jechuudha. Agartee biyya namatti si yaamee hoggaa dheeyxee si jalaa baduu dhiisii. Habiyyaatu hangamta gartee akka nama aarsu habiyya keessa saganda keessaatu hangamta gartee akka nama aarsu ni beektan. Habiyya namatti ammoo nama yaamee gartee wacisi baasisee sila faayisiisee filima gartee filima hin jirre daraddaruu dhiisii jechuudha. Namni dhugumaa namatti hin maqaa. Dhugaa namatti himeetuma yookaan immoo waan qabatu sun gartee qabateetuma gartee wajjin fiixa baha jechuudha. Wajjin tabba baha malee fakkeessuun gartee ablee lamaan gartee muratanii jechuun kuni hin ta'u. Ani yaadna kiyya kana booda murteessan jira jechuun gama kiyyaan. Isinis koomentii yaada keessan barreessaadha. Kan kanarraaf immoo waan gartee yeroon fiddu wajjumaan gartee kan dhageenyu ta'a wajjumaan gartee kan hin gartee sin biraan ga'uun ta'a. Wanni jiru gartee kana galatuma ulfaadha. Isinis gartee du'aa godhaadha. Rabbiin gartee qalbii nutti haa godhu. Obsanuuf haa kan hunda keessatti. Malee wanni biraa waan hin jiru hin qabu jechuudha. Viidiyoo laashar godhaa galatuma ulfaadha. Salaamu alaikum.